foon kan jechuudha. Foon re'ee warri beekti kan maqaa isaaniitiin foon re'eeti. Wanni nuti gochuu qabnu amma shunkurtii fi timaatimii haala kanaan tafadhee jira jechuudha. Walumaan bilcheechaa amma shunkurtii timaatimicha kana haala kanaan akkanatti waliin geenyee raawwanne jechuudha. Hin xabbafama jechuudha. Garuu kun biyya keenya keessatti xabbafama haala kanaan. Amma zayitii xiqqoo isheetti godhanne jechuudha. Zayitii dinnichaan xabbasna zayitii kana jechuudha. Akka inni nu jalaa hin gubanne haala kanaan itti godhanne firmii keessa ni godhanna. Haga inni bilchaatutti ደግሞ walumaan turre jechuudha. Kun haala kanaan akkanatti bilcheessite xumuree jira jechuudha. Kana fakkaataa isiniin jechuu jaaladha. Qammasee isinitti agarsiisuudhaaf ani qammasuu hin danda'u sila ta'eefuu soomidha. Silazaa kana fakkaataa isiniin jechuu jaaladha. Laayikii, sheerii, koomentii gochuun dagatinaa. Akkasii kana fakkaata turtii gaarii.